Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un waggaa 40 guutuuf jedhamaa jira. Garuu guyyaan dhaloota isaanii sirriin icciitiidha. Guyyaan dhaloota hoogganaa kanaa gaafa Majjii 8 akka ta'e amanama. Ta'us guyyaa dhaloota isaa isa sirrii ta'uu irratti walii galteen hin jiru. Waa'een nama kanaa wanti icciitii ta'e guyyaa dhaloota isaa qofa miti. Bara 2011 erga aangootti dhufee gaaffileen hin deebine keessaa muraasni Kim Jong-un yoom akka dhalate mirkanaan wanti beekamu hin jiru. Bara dhaloota isaa irratti falmiitu jira. Yuunivarsiitii Oxforditti barsiisaan siyaasaa Dr. Edward Howell bara 1982 bara 1983 yookiin bara 1984 akka ta'uu malu dubbatu. Guyyaa dhaloota isaati jedhamee amanamu Amajjii 8 biyya kooministii kana keessatti guyyaa hojii idileeti. Guyyaan dhaloota abbaasaa Kim Jong lammaffaa garuu gaafa Guraandhala 16 guyyaa qorsa calaqqisaa jedhamuun kabajama. Guyyaan akaakayyuun Kim lammaffaa Saangi ammoo gaafa Eebila 15 guyyaa biiftuu jedhamuun kabajama. Odeeffannoon baay'een waa'ee maatii isaa ilaallatu ammallee icciitii akka ta'etti jira. Dhimma Kooriyaa Kaabaa addatti kan qoratu Dr. Owil Kim obbolaa abbaa biraa irraa dhalatan akka qabu beekna jedhu. Kim Jong Nam kan jedhamu bara 2017tti Maaleeshiyaa keessatti ajjeefame. Abbaan Kim Jong-un yoo xiqqaate haadhotii warraa afur akka qabu amanama. Ta'us jireenya dhuunfaa isaanii ija uummataa duratti waan mul'achaa ture miti. Haati isaa Ko Yang Hui Jaappaanitti akka dhalattee fi bara 1960 keessa Kooriyaa Kaabaa hojii daansiidhaaf akka deemtetu yaadama. Abbaan Kim Jong-un ishee warra kaan irraa akka caalchifatuutu himama. Bara 1973tti yeroo isheen Jaappaan daawwattu suuraan kaate bara 2018tti uummataaf ifa bahee ture. Gaazexaan Kooriyaa Kaabaa Kooriyaa Taayims jedhamu Ko Yang abbaa sabaa lammii Jaappaan ta'ee fi hojii daansii keessa waan turteef waa'een ishee uummatarraa dhokfamaa ture. Jaappaan yeroo waraana addunyaa lammaffaa qarqara galaana Kooriyaa qabattee turtetti Jaappaanitti dhalachuun akka sadarkaa hawaasa gadaanaarra jirtutti ilaalama. Kim Jong-un lammaffaatti waan heerumteef jireenya qananii jiraachaa turte jedhu Dr. Howell. Haati warraa Kim Jong-un eenyu akka taate mirkanaan wanti beekamu hin jiru. Haadha warraa Ri Sol-ju jedhamtu akka qabu beekama garuu yoom akka wal fuudhan sirritti hin beekamu. Kanneen 2009tti jedhanis jiru. Waa'ee Ri Sol-ju baay'een beekamu. Shamarree yeroo weellistuu qalbii Kim boojitedha jedhamtees hin shakkamti. Weellistuun Kooriyaa Kaabaa maqaa ishee qabdu jirti. Isheedha moo ishee miti kan jedhu irratti garuu wanti mirkanaa'e hin jiru. Miseensi paarlaamaa tokko qondaaltota kaa'eeruun Ri Sol-ju bara 2005 garee atileetotaa waliin gara dorgommii shaampiyoonaa atileetiksii Eeshiyaa Kooriyaa kibbaa daawwattee turte Chaayinaatti muuziqaa baratteetti jedhu. Kooriyaan Kaabaa haadha warraa Kiimidha jechuun alatti odeeffannoon dabalataa kennite hin jiru. Haasaa agarsiisa waraanaa bara 2020 qophaa'e irratti eenyummaan addaa nama kanaa mul'ate. Loltoota isaa yeroo weerara hojii hojjetaniif galateeffate. Waa'ee rakkoo biyyattii gaafa haasa'u imimmaan saaqachaa ture. Akkasitti miira isaa ibsachuun takka waan hin baratamnedha. Kanneen yeroo biyyattiin rakkoo dinagdee keessatti jirtutti kabaja agarsiisuuf ta'uu mala jedhan jiru. Haa ta'u malee jireenya qananii hoogganaa Kooriyaa Kaabaa kun waan faallaa agarsiisa. Kim Jong-un akka akaakayyuunsaa gochaa ture imala dheeraa baabura qananii fayyadamuun deema. Imala bara 2001 abbaan Kim lammaffaan Saangi taasisan irratti wajjin kan ture koomandariin Raashiyaa kitaaba isaa keessatti qabeenya akkaan guddaa ta'e akka qaban eereera. Gosa nyaataa kamiyyuu kan Raashiyaa, Chaayinaa, Kooriyaa fi Jaappaan jechuun barreesse. Paarisitti nyaataa fi gosa wayinii adda ta'e ajajjee nyaatta jedhe. Xayyaara dhuunfaa fi maloota geejjiba qananii fayyadamuun jireenya hiyyummaa uummata Kooriyaa Kaabaa waliin yoo ilaalamu akka wal faallessa jedhan. Jiraattonni Kooriyaa Kaabaa hanqinni nyaataa akka jiruu fi ollaan isaanii beelaan akka dhumanne dubbatu. Bara 1990 irraa eegalee haalli biyyattii keessa jiru haalaan hammaataadha jedhama. Mootummaa isaa qofa osoo hin taane hooggansa cunqursaa ta'es akkasiin tursuu barbaada. Waa'ee uummata miliyoona 26 waan dhimmu fakkaatu jedhu Dr. Howell. Kuni tarsiimoo gara fuulduraatti isa deemsisu akka ta'e yaada. Kun giddoo baayogiraafiidha.